Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube channel Halima Oro Tube welcome ashama harka fuuni hundi keessanu alaaf biyya keessaa xiqqaa guddaa osoo hin jenne nageenyi keessanaa qaqqabu hundi keessanu amantii kutaa ganda osoo hin jenne hunda keessanu alaaf biyya keessaa nageenyi keessanaa qaqqabu isiniin jedha hordoftoota kiyya warroon hanga ammaa jalqabarraa hanga xumuraa hordoftan galatoomaa galanni keessan dachaa haa ta'u. Ammallee akkanuma itti fufaa isiniin jedha. Barreessanii like share gochuun nagatiin harroonni haroo garuu YouTube channel kiyya dabaluu maatii miseensa YouTube channel kiyya nataa isiniin jedha. Egaa akkuma asirratti argitan kana viidiyoon kan kee maali har'a jechuun keessanii nafu Muhammad Al-Aruusii namni hin beekne hin jiru miidiyaa kanarraa jechuudha. Leenca nama biyya ofii jecha gaarii biyya ofiitti waan gaarii yaadu biyya ofii faarsu jechuudha. TikTokiin isaa baay'ee gadi aanaadha. Nama waan gaarii dalagu, nama borullee mul'ata qabu, namni hin jabeessu. TikTokiin isaa fooloorsiin isaa gadi aanaadha. Samoona kana arge yoo Asiyaan fooloo godhaa jetteen namoota hedduu chaalenjii yoo dalagdee jirti akkuma san maashaallah Allahu akbar. TikTokiin isaa follower miliyoona 1 galee jira. Ammallee itti fufuu qaba. Ammas miliyoona 2 miliyoona 3 galchuu qabdanii warroonni Muhammad Al-Aruusii isaaf follow godhin follow godhaatii follow isaa guddisaa viidiyoo isaa jala seenaa dhageeffadha. Keessumaayyuu afaanota garagaraa dandeettii afaan garagaraa qaba. Maashaallah afaan Ingiliffaa, afaan Oromoos, afaan Amaariffas, afaan Arabiffas keessumaa viidiyoo hedduu afaan Arabaatiin dalagee irraa dubbatee jira jechuudha. Waan baay'ee nama boonsuu seenaa baay'ee namatti tolu jechuudha. Namni akkanaa kun hamileen isaa jabaachuu qaba. Miliyoona takkaa miti miliyoona 10 galuu qaba jechuudha. Maaliif nama waan gaarii dubbatu, nama waan biyyaaf boru abdii qabu, waan gaarii dalagu, waan gaarii hojjetu. Isaa miti biyyoonni garagaraa afaan Ingiliffaatiin seenaa isaa irraa dubbatanii jechuudha. Maashaallah rabbi umrii isaa dheeressu akkuma san opportunity illee godhee amaliyyaa yookaan opportunity godhee amaliyyaa sanillee alhamdulillahi nagahaan amaliyyaa ta'ee bahee jira. Baga rabbiin amaliyyaa sanillee fayyaa guutuu kennee fi nagaan isa amaliyyaa san jala taree baga rabbiin nagaan isa baase akkuma asirraa argitan doktoroota amaliyyaan isaa fayyaan isaa alhamdulillahi amaliyyaa nagaan sirreeffatee geessee jira jechuudha. Viidiyoo isaa isin hundi keessanuu jala gara dhageeffadhaatii TikTokii isaa follow godhaa guddisaa namni kan guddisuun barbaachisaadha. Nama waan argee dubbatu, nama gandummaa faarsuu, nama walitti buusuu, nama afaan baalagee afaan wasakaa taa'eetiin miidiyaarra nama arrabsuuyyuu follow gootanii guddiftanii. Kanaaf namoota tokko kijibaan ajandaa adda addaa laayivii banee taa'ee waan adda addaa ofuyyuu kanamaaf nama walitti buusu biyyaaf biyya walitti buusuyyuu follow gootanii guddiftanii jechuudha. Nama waan gaarii dubbatu, nama waan gaarii hojjetu kamiyyuu guddisuu qabdanii, hamilee isaa jabeessuu qabdanii. Kama waan arge haasaa oolu bicha guddisuu osoo hin taane bakka ajandaa bakka kolfaa bicha osoo hin taane nama waa dubbatu kanallee nama waa gorsu kanallee nama kamiyyuu Muhammad Al-Aruusii bicha osoo hin taane nama kamiyyuu nama waan gaarii dalagu guddisaadha. Wal guddisuun bareedaa ka biraatu guddisanii jechuudha. Namni tokko viidiyoo isaa hundi isaatu namatti tola. Maashaallah tabarakallah rabbii umrii isaa dheeressu. Leenca waan gaarii dubbatu achuma laalan beeksisa. Akkasii viidiyoon isaa hundi isaatu takkaan isaatii namatti tola. Mee jala seenatti dhageeffadha jechuudha. Warroonni keessumaayyuu Arabillee ni dubbata, afaan hundaa ni dubbata jechuudha. Viidiyoon inni Arabiin dubbate maashaallah biyya keenya faarsu viidiyoo ajaa'iba. هذا بلادنا واحد هدو جريمة جلقلاتي فيديو سرت رجفت فيديو سابع إبا إنما تطلع جيش إساوني هندي سادو نما تطلع ربي نما برمو لا تكبر إساها تاسسو واي أباي اللي واحد دبته واي بيجكينا واحد دبته أما اللي كانت على نمرت يقدسوا قمنا يجورا
isinillee warroonni follow isaan godhin follow godhaa, like godhaa, share godhaatti nama akkanaa kana guddisaa jabeessaa. Nama kamiyyuu ka waan gaarii dubbatu ka waan gaarii hojjetu hamilee isaa jabeessa. Maaliif namni waan gaarii akkana dubbatu kun burummoo waan kana caalu dubbatee waan nama bohaarsu, waan nama gammachiisu, waan biyyalleef ta'u waan dubbateetiin nama gammachiisu. Kanaafuu borullee yaada kana caalu dubbatee akka namni kun dalagu hamilee isaa jajjabeessuu qabdanii, nama kana guddisuu qabdanii. Nama kamiyyuu jechuudha kan mul'ata qabu ka waan gaarii dubbatu yoomuu jecha kiyya jechuudha. Jabeessuu qabdanii, guddisuu qabdanii, hamilee itti horuu qabdanii. Nam tokko bara yoo hamilee argate ka duraanii san caala jabaatee waan san caalu burqisiisaa jechuudha. Akkasuma hamilee isaa yoo namni gadi buuse kaanuu namni nan jabeessine kaanuu namni namatti hin tolle jedhee namni sun bakka yaaduma dura dalagaa jiru saniyyuu dhiisaa jechuudha. Kanaaf nama kamiyyuu jabeessuu qabdanii, guddisuu qabdanii, mooralii taasisuu fi qabdanii. Namni yoo akkuma ijoolleen barumsa takka yoo mooralii kennaniif yoo jabeessan barumsaan sadarkaa tartii cimtuu taate argamti. Sadarkaa tokkoffaatti cimtuu taate mul'ata guddaa qabdi jechuudha. Yoo hamilee isii jabeessanii waa hundaanuu jabeessanii abshir jedhanii akkasii namni waan gaarii dalagaa deemullee yoo jabeessan yaada kan duraanii san caalu burqisiisaa jechuudha. Akkasii Muhammad Al-Aruusii baga Rabbiin isa fayyisee ammallee mabruuk baga Rabbiin followera miliyoona tokko isa galchee fi ammallee miliyoona tokko miti 10 haa galu. Kamiyyuu nama kamiyyuu haa guddatu. Ammallee jabaadhaa wal guddisaa isiniin jedha. Viidiyoon kee karraa kana fakkaata. Hordoftoota kiyya waa'ee Muhammad Al-Aruusii viidiyoo hunda isaatu mee jala seenatti jala galaa viidiyoo TikTok isaa Muhammad Al-Aruusii jettanii yoo barreessitan argachuu dandeettan. Follow godhaa, like godhaa, jajjabeessaa.